Ankanin jedhu guddaanis xiqqaanis beekaanis wallaalaanis shaamarreen sababa jaalalaatiin inuma miidha maa jechuudha. Nagaa fayyaanni jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa siniin afaa baay'atu siniin jechuun jaaladha. Mucaa gabaabaa sana hin beekuwanii uumamumaan gabaabaadha. Akkasumallee qaliyyeen illee gabaabduudha. Obboleettii ishiitti ta'uu hiriyaadha ta'ullee hin beeku ishiinis illee gabaabduudha jechuudha. Mucaa sanaa fi qaliyyeen wal jaalatanii turan jechuudha. Jaalala keessa turanidha jechuudha. Jalqaballee qaliyyeen hin jaaladhu jettee of eeggachaa turte. Amma dashiin jaalalatti seentee booddeedha natti fakkaate. Viidiyoo gabaabaa wayin arge jechuudha. Kanaa booddee qixa koon gahin jedhee akeekkachiisatti laata jechuudha. Akeekkachiisa itti laata jechuudha. Karaa keen ba'uu jettiin isheen immoo. Kanaa booddee bilbila koratti sin bilbiliinii jireenya koo keessan galiinii ani jireenya haaraa heegaleera jedhe. Kana dura akka jedhe viidiyoo irratti wajjiniin bulanii beektu alga tokko. Sana booddee jechuudha. Achi garagalee buleedhaan girgiddaatti. Girgiddaatti achi garagalee buleedhaan akka beennutti nuti girgiddaatti kan garagalee bulu dubartiidha yookiin immoo shaamarreedha akka aadaa keenyaatti yookiin immoo akka naannoo keenyaatti hin beekan akka aadaa biraatti. Inni garuu girgiddaa taaneetu achi girgiddaatti garagalee buleedhaan ganama ka'eetu maal godha seenti fakkaatee viidiyoo kaayyateetu jechuudha. Waan sitti miidheensi sodaadhee waan sitti miidheensi sodaadhee waan siin jedheensi sodaadhee naan maalidha jetteen achumaan itti muu sodaate achumaan ishiinoo maal godhsiitti fakkaatee ati meen saalfattuu hin qabu jettaa jetteen ana miti kan jedhe ishiin jedhe achumaan jennaanii maa jechuudharee jetteen ati jedheen ammas deebisee jette daa'iman barbaadda miti jennaaniin eeyyuu jette gaaf sana isaanii miidiyaa isaanii ilaalitu hin taane tiktook irraan argijo achi booddee gaafa inni akkas jedhuuni nan barbaada ijoollee baay'een barbaada jetteen sana booddee achitti cite jechuudha. Eeddesii hin qabu jedheen ta'uu nan qaba jedheen ta'uu hin beekan garuu iddoo tokko bulanii inni girgiddaatti garagalee buluusaa ishumata adda baase qaaliyyumata adda baase jechuudha. Amma garuu obboleettii qaaliyyeettis inni yaada laateera. Yaadni inni laatee na bukkeen gayinaa. Ani innaan isa ilaalu innaan isa laalu jechuudha. Innaan isa laalu ilmi dhiiraa kuni akkumatti shaamarran miidhaa jedhame akkumatti nu miidhaa jiru mee maal sinitti fakkaanne mee nuti maal sinitti fakkaanne jedhame ani dubbadhaa dafaati dubbadhaa haasawaa. Iddoo jirtanii baati dubbadha. Inni kaanii si jaaladhee si du'uu fi birrinatti ergi mana jaareen si eegaa soofaa biteen si eegaa algaa biteen si eegaa qumsaaxinii yoo dhufte uffee jettee arrafattee teessaa anatu waxii kun akkatti si laataadha. Ena xiqqoo ishii ture abaabootti kennee shaayidhee faayidhee suufisa uffatee intala beelloo uffachiisee kaasee kinooti gaayila koociini koo guyyaan gaayila kootii kinoo akkatti gaakala raawwateera kinoo viidiyoo isaa soo barbaadde ilaali jedhee ergaan tala immaraachaa jechuudha. Atumtillee ishii kamidha ishiin si jaalatte ho'isadha ishiin maashiin fidiiree ishii fidiiti qaaliyyata agarsiisi kaa bakka kana jechuudha. Amma dhiirota irraa jechuudha dhiirota shaamarreen miidhaa jiranii lapheen dhalootaa miidhaa jiran jechuudha. Qabanii irraa shamashamuudha akka nama koshommii yeroo qoree baasee caafii baasee irraa maqasiidhaan qoxoqqoxaniitti irraa qoxoqqoxuudha. Amma dhiirota akkasii irraa qoxoqqoodha malee hin taane sinii ho nagaan qabdammoo sin dhukkubaayee sin dhukkubaan jedhame yoo ta'uu baate marmaraan dhiirota jedhamu dhaabbachuu qaba obsitaalli wayii kunumti ammaatumti fa'ii mootumti cubbuun kolfaa jira moo iyyuu isin dhugaan kolfaa jira garuu anumtiyyuu atumti fa'ii amma dhugaa nama dhibduun iddoo koon gahiini kootu mataa korratti ol bahikaa na rukutuu barbaadde na dha'uu barbaadde gaafa ishiin jettu ol fuudhee kabalachaa intala achitti adoochee biraa deeme jechuudha. Qaaliyyaan immoo waan tokko siima jechuudha. Ani dhiibamuun koo gaariidha
namni yoo na gaffa'e rakkoon qabu namni yoo na gaffa'e bareeda anaa fi waaqayyoo naa barreessa waraqa isaarratti namni yoo dhiibame gaariidha jette miti eeyyee gaariidha garuu jechuudha inni jireenya biraan eegalee miti jireenya biraa akka ittiin hin eegalleef qabiitti irraa shat godhi bakka irraa shat godhi dhiirri yoo isa qabaatte malee jireenya biraan eegaltu miti ree kanaafiyyuu akka dhabee taa'utti shat godhi irraa muru dhaamsa goottidha guyyaa biraan haasofna bal'inaan waa'ee kanaa